akka ati duutuuf hin barbaadu, akka ati badduuf hin barbaadu. Kun siif carraa dhumaati. Yoo cubbuu keeti hundumaa arara galtee araaraan gara kiyya deebite malee hin duuta. Amma kootu warra anatti amananii fayyanee fi anatti amanuu didatanii badan bakka jireenya isaanii sitti mul'isa naan jedhe. Yoo inni kana natti dubbatu amma inni Yesuus Kiristoos akka ta'e beeke. Safuudha lafaati anaaf kapute nambeeka lafaati uftee na fute gooftaa koo lafaati uftee na fute. Safuudha lafaati anaaf kapute nambeeka lafaati uftee na fute. Abba koo lafaati na fute atamiin dhuftee ati gara koo eessana dhuftee lafa argama koo anuma koo mugaa dhuftee gara koo qabu keen argee itaati arga koo saffuu kee kan koo yaada maree Sitaasu maleani lafaan kaaree naabdii kutee adise waa'ee koo moggaa saaraani dhagee maqaa koo anaan galanii na guuteera keessa koo anaan galanii na guuteera keessa koo oolmaa kee jira keessa koo waaqayyo koo oolmaa kee jira keessa koo waaqayyo koo anaan galanii na guuteera keessa koo anaan galanii na guuteera keessa koo oolmaa kee jira keessa koo waaqayyo koo oolmaa kee jira keessa koo waaqayyo koo. Kakasee yaadeni sakaleessa koo maaliin darbamaa tusiin taaneen koo darbataa moomaa yamileeksa koo yammoo farfamoo hara galfi koo bu'aa boollatee dadaraanii Ole no fargani itu galu kene ndirma maumale injamne la fenko ado fena ulchira arki kapko anangalani na gutere kesako anangalani na gutere kesako ulma ke jira kesako waaqayyo koo oolmaa kee jira keessa koo waaqayyo koo anaan galanii na guuteera keessa koo anaan galanii na guuteera keessa koo oolmaa kee jira keessa koo waaqayyo koo oolmaa kee jira keessa koo waaqayyo koo atamiin dhuftee ati gara anaan galanii na guuteera keessa koo oolmaa kee jira keessa koo waaqayyo koo anaan galanii na guuteera keessa koo saffuu kee kan koo oolmaa kee jira keessa koo waaqayyo koo sitaasu maleani anaan galanii na guuteera keessa koo adise waa'ee koo oolmaa kee jira keessa koo waaqayyo koo. Mul'ata afuuraa kan addaa. Gara kutaa wayii waliin seenneen booda
waan akka golgaa yookaan maggaarrajaa wayii bane. Achi keessaas addunyaa guutuu arge. Namootaaf waan namootni hojjetan hundumaa arge. Kan dhugeeffataniif akkasumas kan hin dhugeeffatin waan isaan hojjetan arge. Achiin gara kutaa biraatti deemne. Ammas golgaa yookaan maggaarrajaa gara kootti kan muree hundumtuu dadhaabee waa'ee koos ittisee Yesuus duwwaadha gara kootti kan muree.